ደክሞኛል ደግፈኝ ያ ረቢ ከፍቶኛል ጠግነኝ ፈጣሪ አምላኬ ሆይ በሰዎች መካከል አቆምከኝ ወዳንተ እንዳመላክትም እድል ሰጠኸኝ እኔም ስላንተ ተናገርኩ ስለ ታላቅነትህም መሰከርኩ ሰዎችም በመልእክትህ ላይ ታማኝ biya kana ergan dhufe jeesa dibuuteera qallaa namatti jeesa dibuuteera ergan biya kana dhufe waaqayyo faa galatu sun hunduu darbeera arrabni sun hunduu rumtaa sun abaarree sun darbeera ani ganniin akka malkii koo miti keessi kiyya taliila qulqulluu ani dhala ilma namaatti dabayyaan kan naman wajjin nyaadhe kan naman wajjin dhuge miti eenyumaaf dabayyaadwan eenyumattuu dabayyaadhe hin beeku garuu gaafa namaan qixxaaye waa baay'een dubbadha ani haadha kootiif haa jiraadhu na dhiisa haadha kootiif jiraachuu barbaada na dhiisa ani haadha dhukkubsattuu qaba ani haati tiyya dhunan hin jiraatin jiraachuun haadha hin dandeenye qaba na dhiisa rabbi sodaadhaan na dhiisa ani bakka isin jirtanis hin beeku jireenya keessan keessa hin jiru na dhiisa ani jireenya koo keessa jira jiraachuu barbaada na dhiisa oromoo tiyya rabbi sodaadhaan na dhiisa nadhiisa gaafa namaan qixxaaye waa baay'een dubbadha ani kaleessas badooman dubban har'as badooman dubban nadhiisa rabbi sodaadhati waaqayyo sodaadha nadhiisa dhiiga oromummaa sodaadha nadhiisa ani badduu miti nadhiisa ani nama haqa namaatis nyaatoo miti nadhiisa please waaqa oromummaa jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha egaa viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha egaa akkuma jalqabarraa argitanitti viidiyoo kana ganni ooluu fi falmattuu namni hin beekne jiru ganni ooluu namni hin beekne jiru egaa ganni ooluu Yordaan irraa karaa Dubaay erga seentee ji'a 4 moo ji'oota 3 ji'oota qubaan lakkaa'amanii haa ta'u malee ji'oota kana keessatti Dubaay keessatti rakkoo adda addaa dhaqxee iddoo mana ijaazaa dhaqxee baafamaa namoonni jibbamaa namootaan arrabsamaa haala adda addaatirra turuun ishii obsaan waan hundaa dandeesse turuun ishii akkuma beekamu ta'e egaa namni jechuudha kiristaanni hin qorama qorumsi kun immoo waan gaarii tokko fiduuf ta'uu danda'a hin beekamu waaqayyo karaa tokko yoo nama miidhe karaa tokkoon akka nama qarqaaru eenyumtuu hin beeka waaqayyo gatee nama hangatu waan ta'eef egaa qorumsi isaanii dhufe kun maybe waan gaariidhaaf ta'uu danda'a hin beekamu kanaafuu baga rabbiin lubbuu isaanii oolchee baga isaan hambise balaa abiddaatiin egaa akka suuraa kana arginutti namni ganniinis gadi baatee sababa kanatu muddate jennee amma ammaatitti viidiyoon kun akkasuma gallakkifamee sirbaan Hacaalutiin walitti qabameeti egaa namni tokko gadi bahee sababni isaa kana hin jenne viidiyoon akka argisiisutti baluma ibiddaatti fakkaata egaa inni guddaan qabeenyi fixeessa hin bada hin argama namni inni guddaan namni fayyaadha qabeenya caalu fayyaadha yoo fayyaa qabaate akkuma kaleessa hojjetee fide borus hojjetee argata inni guddaan isaan lubbuu isaaniitiin jiraachuudha egaa wanni garaana nyaatu tokko ganni baay'ee akkas ganniin hordofu garuu viidiyoo ishiin dheengadde gadhiifte guyyaa 3 osoo hin guutin balaan kun kanarra ga'e sababa tokkotti wantoota miidiyaa kanarraa wal qabateen ni dhiisadha ani haadha tiyyaafan jiraachaa jira haati tiyya awun ani jiraadhe malee nama jiraachuu hin dandeessu jettee nama haadha ofiitiif umurii ishee guutuu biyya namaatti haftu namni yoo isheen galte yoo isheen hojii kana dhaabde haati ishee jiraachuu hin dandeenye namni jireenya ishee dhiisee jireenya haadha ofiitiif jiraatu haadha ishee jiraachisu ta'uun engadda yeroo isheen miidiyaa kanarratti dubbattu dhugaa baay'ee namatti gaddisiisa baay'ee ulfaataadha
dhugaa rabbii jechan nabeeni tana dura ganni waggaa 8 hojjettee tikeetti Yordaan irraa Dubaay dhuftu dhabdi jedhan hindi waat jedha gaafii nutti ta'a ture. Egaa namoonni tokko jechuudha sababa maatiin isaa dhukkubsatuun qoricha maatii isaa bitaa nyaata maatii isaa bitaa maatiin isaa hojjetachuu kan hin dandeenye kan dhibee adda addaa qaban hojjetee mindaa isaatiin yookiin damoosa isaatiin kan maatii ofii jiraachisu kumaatamatu jira. Isaan kana waaqayyoon namoota akkanaa kana jechuudha. Waaqayyo isaan gargaaree maatii isaaniitiif illee nageenya baase isaanillee nama ofii isaaniitii xaaree hojjetee waan xiqqashuu fudhatee biyyatti galu isaanaa taasisu kuni kadhannaa hunda keenyati. Egaa ijoollee waan akkana nama baasu waaqayyooni hoo maatiin ofii nagaa ta'ee isaan gammachuu qabaatan nuti gammachuu qabaanna. Kanaaf ganni Ooroo dhugaa rabbii bakka sanitti baay'ee garaan nyaatti jecha hangana hin jedhamneeni amma immoo waaqayyoon balaa kana itti fidee kan irraa hambise waaqayyoof galanni haa ta'u. Ammas immoo jitu kara fuuldura isaanii waaqayyo qorumsa kana gara gaariitti akka jijjiiruuf waaqayyo abdii qabna. Hundi keessanuu kadhannaadhaan cinaa ta'aadha. Waaqayyoodhaaf waan hin danda'amne hin jiru. Namni tokko kiristaanni hin qorama. Qorumsi immoo jitu boru jireenya kee fooyyessa malee har'aaf illee kufaatiin akkuma jiru boru ka'uun kee hin oolu. Kanaafuu waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu obbolaawwan kiyya jechuun jaalladha. Viidiyoo kana share like godhaa. Viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.